ሰሞኑን የጎላው የኦርቶዶክስ ጉዳይ ስለሆነ የኦርቶዶክስን ጉዳይ አነሳለሁ። በኔ እይታ በጣም ቀላል ነው። ኦሮሚያ ውስጥ በኦሮምኛ ቋንቋ አገልግሎት ይሰጠኝ ብሎ የሚጠይቅን ምእመን አይሰጥህም ልለው አልችልም። እኔ አይደለም ለኦሮሞ በቋንቋው መጠቀም ያጎናጸፉት። በትግራይ ክልል ያሉ ምእመናን በቋንቋቸው ይገለገላሉ። በትግራይ ክልል ውስጥ ያሉ አባቶች በቋንቋቸው ያስተምራሉ። ብቻ ሳይሆን ከአመት 2 ዓመት በፊት የትግራይ ክልል በቃ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ወጥቻለሁ ሲል አንድ ሰው እንኳን እረባካችሁን አይደረግም አላለም። እንኳን መግለጫ እንኳን ይሄ ሁሉ ግርግር አንድ ሰው እንኳን ለምን ይደረጋል? በአማራ ክልል በአማርኛ ነው ሰው የሚገለገለው፣ ደቡብና ኦሮሚያ ሲሆን እንደዛ አይደለም የሚል ጥያቄ ይነሳል። Ashama harka fuune hordoftoon abduu moobaayil abbii jala jirtan hundi keessanuu baga jiraattan baga deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan warra jalqabaa dhuftan abduun jedhama. Abduu moobaayil abbii subscribe godhaa maamiltoota keenyatti dabalama. Ibsa Dr. Abiy Ahmad kaleessa kenne irratti jechuudha hundeeffamuu sinodosii haariyaa wal qabatee waa'ee nageenyaa fi amantii dhiyoo kanaa irratti jechuudhaan kan kenname irratti an afaan kiyyaa waaqeffadha nama jedhu yookiin ammoo Oromoo afaan kiyyaanii waaqeffadha jedhu dhorguu hin danda'u mirga sin qabu jechuuleen hin danda'amu kan jedhu ibsa kaleessa kenname irratti jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Waanuma dhugumatti lafa jiru, waan hawaasa keessa jiru, waanuma hayyoonni Oromoo la jechaa turan, waanuma abbootiin amantaa kunis jechaa jiranidha. Dhugaa jiru waan dubbatamedha. Yeroo duraatii fi ibsa kanaan jalqabarraa kaasee haga dhumaatitti dhageeffadhee xumuree viidiyoo kana maaliif dhugaa irratti eenyuun dhugaa miti jechuu hin danda'u, soba irratti ammoo dhugaadha sobaan jechuun hin danda'amu. Kuni dhugaa qulqullittii lafa jirudha. Akka booranuu jedhu kuni dhugaa qulqullittiidha. Viidiyoo isaa kana haga tokko waliin dhageeffanneetiin karaa yaada kiyyaatti achi tarkaanfannaa. As keessatti dhugummaa waa hedduuti kan dubbatame jechuudha. Viidiyoo kana haga tokko waliin dhageeffanneetiin karaa yaada kiyyaatti tarkaanfadha. የሚል ቁጭት የለም። ሰሞኑን ያጋጠመው ምንድነው? ከሁለት ወይም 3 ዓመት በፊት ሊሆን ይችላል፣ ጊዜውን እርግጠኛ አይደለሁም። በኦሮምኛ ቋንቋ ኦሮሚያ ውስጥ መገልገል ባለመቻላችን ብዙ ምእመን ብዙ አገልጋይ ወደ ሌላ እምነት እየፈለሰ ስለሆነ በቋንቋችን ማገልገል የሚችሉ ሰዎች ይሾሙ የሚል እንቅስቃሴ ነበር። Jechuun waan kun gaafa waggaa 2 waggaa 3 duraadha kan inni ka'e. Gaafa sirraa gaafii nduuf dhiyaatee turedha. Akkuma dhugumatti abbootiin amantii warri amma hayxi keenya nuufaa eegamu jedhan sun ittiin dubbataa turanidha. Afaan keenyaan akkuma gartee heera heegi mangisiititti amantii kana keessa namni baqataa jira, amantii kana keessa namni bahaati jira. Kanaafuu afaan keenyaan tajaajilamuu barbaanna, afaan keenyaan kadhannaa akka godhamu feenaa, akka mirgi keenya nuuf eegamu barbaanna kan jedhu gaafii nuuf dhiheessanidha. Waggaa 2 dura 3 dura jechuudha. Kan isin hundinuun yaadattan gaafa balaa eenyu qees balaa isan faa jechuudha. ጥያቄም ይነሳል፣ እንቅስቃሴም ነበር። ምን አደረግንኛ? ይሄ ጉዳይ ጥሩ አይደለም፣ በሰከነ መንገድ ተመካከሩ፣ ሚገሰስ ካለ ገስጹ፣ ሚሾም ካለ ሹሙ፣ ሚመከር ካለ ምከሩ፣ በቤታችሁ ፍቱ አል እነሱም እግዚአብሔር ይስጣቸው ቁጭ ብለው ተነጋግረው ተመካክረው አስተካከሉ። ጠፋ ያ ነገር። አመት 2 ዓመት የሚሆን ብዙም ኢሹ አልነበረም። አሁን ተመልሶ ኢሹ ሆነ። አሻሻም ላይ አድሎ አለ። በአፍ መፍቻ ቋንቋችን ህገ መንግስታዊ መብታችን በብዙ ትግል ያገኘነው መብታችን ኤክሰርሳይዝ እንዳይደረግ ጫና አለብን የሚሉ ጥያቄዎች መጡ። Gaafiin waan hundaatu asuma keessaa beekama. Wanni kun amma nam tokko hangalleefitu jira. Amma keessattuu fakkeenyaaf social media karaa Facebook, karaa TikTok, karaa YouTube kanaan illee jechuudha. Yookiin ammoo warroonni gartee musliimaa waa'ee amantii nama biraa keessa seentan, warri amantii Protestaantii amantii nama biraa keessa seentan namoota jedhantu jira. Wanni kun akkam seetan dura tokkoffaa waan isin beekuu qabdan namayyuu daangaa amantii isaa eeggatee fakkeenyaaf an musliimaa yoo waa'ee amantii Ortodoksiidha yookiin ammoo amantii Protestaantii kan dubbadhu taate daangaa amantii kiyyaa osoo hin tuqin dubbachuu qaba jechuudha sun. Tundirqama kiyya anatu lallata jechuudha. Amma fakkeenyaaf as keessatti
akka heerri seera biyyattiidhaan fayyamutti afaan kiyyaaniin waaqeffadhaa afaan kiyyaaniin kadhadhaa kan jedhu gaafii gaafatanidha kan inni jechaa jiru. As keessatti waan isin beekuu qabdan Oromoon yeroo hunda jechuudha. Oromoon gaafiin isaa homa kanaan wal fakkaatudha. Akka sabummaatti as deebine jechuu kiyya. Gaafa majlisni Oromiyaadha amma Shee Hajjiin kan amma irra jiran kana jechuudha. Majlisni Oromiyaadha gaafa Shee Hajjiin muudamu jechuudha. Jarri maal akka jechaa turan warri amma waa'ee ortodoksiidhaatiif lafa dhiitu kuni amma gaafa sanis maal akka jechaa turan yaadadha. Gaafa sanis waa'ee majlisa Islaamaa irratti maal akka jechaa turan yaadadha. Isaan waan isin beekuu qabdan qeesiinis sheekiinis afaan kiyya malee hin dubbatini. Sheekiinis qeesiinis kiyya malee kabiraa hin jiruudha. Waan isin beekuu qabdan amantii tokko ofaa miti jarri kun jechuudha. Jara yeroo isin jedhu isiniif gala. Warra ilaalcha akkasii qabu jechuu kiyya. Kanaafuu wanni waa'ee kanaa irratti fakkeenyaaf amma kan amma Dr. Abiy Ahmad dubbate kana irratti wanni hundinuu kanumaan wal qabata. Mee booda irratti yaada kiyya boodan deebi'aa dhageeffadhame. አርግኛ የመንግስት ኃላፊዎች ወክለን ላክን ባካችሁን አታጋግሉት ቀስ ብሎ በሰከነ መንገድ በምክክር ፍቱት በውይይት ፍቱት ምክንያቱም ጉዳዩ እንዲህ በቀላሉ የሚቋጭ ነገር አይደለም ቤተክርስቲያን ግን አባቶችን አስቀምጣ ገስጻ መክራ ችግር ካለባት ማርቃ አርማ ብትፈታው የኛ መሻት ፍላጎታችን ነው ብለን ችግሩ ባጋጠመ ሰሞን መጀመሪያ በመንግስት ምክር ለግሰናል ምክራችን አልተተገበረም wanti jiral kamma keessatti bukaahee amma fakkeenyaaf kadhiyoo kanaatis haala kanaan akka manguddootitti mootummaan nama itti godhee gorsa kenneetti jira ajajuun danda'udha. Wantichi keessaan waan bukaahee godhamee dadhabamee gubbaa kanatti ol ba'edha. Waan salphumatti laaftumatti dhufe isinitti hin fakkaatin. Warri suni yeroo waa'een gaafii mirgaa waa'een gaafii gartee anis uftaheen jiraadha kun dhufu akkuma isin beektan zarrafiidha bakka biyya diidaa nama maal taataadha yoo kallatti isaan fedhan san irraa maayite biyya diidaa maal taataadha ni beektan ka waa'ee isaanii jechuudha kanaafuu nun dhageeffanneedha warra illee dhageeffanne jechuudha መምከር ነው የምንችለው መፍትሄው ተቃርቦ መነጋገር ነው ኦሮሚያ ውስጥ በኦሮምኛ ቋንቋ አገልግሎት ይሰጠኝ ብሎ የሚጠይቅን ምእመን አይሰጥህም ልለው አልችልም እኔ kuni caba barbaachisa ummata waan takka irratti waan dhugaa irratti waan isin beekuu qabdan eenyunuu jechuudha ummata yaada kennaturraa ta'ee nama waa dubbaturraa ka'ee hatta namoonni gartee siyaasaa gurguddaanis yoo guddate yeroo biraa angoo kophaa kee hin bulchini nutilleen taraa paartii akka gartee biyyoota dimokiraasiidhaa akka biyyoota biraa ka sanxalanitti angoo waliif dabarsinee filannoodhaan bulchina jechuu irratti yoo ta'e malee yeroo gaafiin ummataa deebi'utti amantiidhaan haa ta'u sabummaadhaan haa ta'u gaafiin namummaa haa ta'u an hidhamuun qabu hidhaan haa dhaabbatu namni seera ala jeefamuun haa dhaabbatuun wantoonni akkanaa kunniin yoo ka dhaabbatu taate yoo angoodhaaf tahe malee wantichi irratti quba itti walitti qaban hin jiru akka namoonni tokko ija cufataniitiin paartii akkasii waan ta'eef jedhan karaa miti dhugarratti yoo gaafiin osoo gaafiin Oromoollee akkana salphumatti Oromoon gaafii mirgaa kan isaa gaafatee biyya isaa irratti ganda isaa irratti qe'ee irratti osoo gaafii nama biraa hin dhiibin osoo mirga nama biraa hin dhiibin gaafii mirga isaati gaafate jechuudhaan akkana salphumatti osoo jechuudhaan amma kun fakkeenyaaf hojiidhaan godhame murtaa'e jechuufi miti waan godhamu deemu walumaan itti dhufnee agarra garuu ibsi kun akka ibsa kanaatitti kan hin jechaa jiru kanaadha wanti eegamu jechuudha silaa akkas katahamu taate eenyunu wanti bakka dhugaa irratti wal hin deeggarreef bakka ammoo jallatetti bakki kun jallatti maaliif kun jedhame yoo jedhameeti akkasitti itti deemama malee silaa akkanumatti jumlaadhaan namni nama faraju jechuudha akkasitti hubachuu qabdan warri gartee badhaadhina jettanii halkanii guyyaa yoo ibidda roobellee badhaadhina yoo bishaan roobellee badhaadhina akka hundattu yoo nama ajjeesellee badhaadhina yoo nama hidhellee badhaadhina akka jettan sanii miti akkanatti dhugarratti amma kanarratti dhugaa lafa jiruudha Oromoon afaan kiyyaaniin Oromiyaa keessatti qeesaa keessatti ni waaqeffadha afaan kiyyaan dubbadha yoo jedhe ani dhoorguus hin danda'u jechuus hin danda'u mooraalis hin qabu hamilee ittiin jedhus hin qabu maaliifi mirga uumamaati waan seerri lafa kaa'uudha dhageeffadha እኔ አይደለም ለኦሮሞ በቋንቋው መጠቀም ያጎናጸፉት ያ መብቱ ጋር መቃረን ሳይሆን መፋረስ ሳይመጣ መለያየት ሳይመጣ በንግግርና በምክክር በጊዜ ሂደት ኦቨርናይት ላይሆን ይችላል በጊዜ ሂደት መልክ ያበጁ መሄድ ለምሳሌ
በድፍን ኦሮሚያ አሁኑኑ 100 ሰው ተሹሞ ምናምን ላይባል ይችላል። ቀስ እያሉ የመመኑን ፍላጎት ደረጃ በደረጃ እየመለሱ የቋንቋ፣ የዘር፣ የሃይማኖት፣ የፖለቲካ ምናምን ጉዳይ ትልቁን ተቋም እንዳያፈርስ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ጥያቄው በትግራይ ክልል ያሉ ምዕመናን በቋንቋቸው ይገለገላሉ። በትግራይ ክልል ውስጥ ያሉ አባቶች በቋንቋቸው ያስተምራሉ ብቻ ሳይሆን ከዓመት 2 ዓመት በፊት የትግራይ ክልል በቃ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ወጥቻለሁ ሲል አንድ ሰው እንኳን ኧረ እባካችሁን አይደረግም አላለም። እንኳን asirratti dubbiin guddoon Tigraay keessa afaan isaaniitiin kadhannaan kan godhamu wanni hundinuu kan godhamu sanirra dabree waggaa takka dura waggaa lama dura guutumatti Ortodoksii Itoophiyaa gartee amma Ortodoksii Aandinaat jedhan abbaa Ortodoksii jedhamuudhaan kan beekamu seenaa keessattis hojiidhaan soma hundaanuu jechuudha. Tigraay fakkeenyaaf seenaa guddaa qabdi waa'ee amantii kiristaanaa kana keessatti jechuudha. Isaan guutumatti irraa muramanii yeroo kophaa bahanitti namni tokko kan waa'ee isaanii dubbatu hin argamneedha. Inumayyuu barammaa abbaataachin maaraachin ka jedhaniin kana jechuudha. Jaarsaa amma jiru kana jechuudha. Jaarsaa amma Ortodoksiidha guddicha kana jechuudha. Paatrikaar kana jechuudha. Inumaa juuntaa jechaan hin turre isayyuu sababa gartee waa'ee lola Tigraay kanaa wal qabatee akka miidiyaadhaaf hin dubbanne ukkaamsatu jira hidhaa akka waan jiruuti jedhee nu dubbatee ture miidiyaa irratti jechuudha. Sababa Tigree ta'eefidha beek. Hagas takka dhiibbaa akkasiitu ture. Inumaa gaafa gartee Ortodoksiin yeroo mirgi Tigraay akkanatti dhiibamu kana waan gartee manni amantaadhaa suni mirga uummataa ajjeefamaa jiru waan hin dubbanneef waan dhiibbaan garaagaraa haga abbootiin amantaa achi keessatti diroonidhaan ajjeefamu rasaasaan ajjeefamu waan hin dubbatiniif kan jedhu sababa garaagaraatiin jechuudha. Nuti kophaa of baafnee jedhu kophaa labsatanii kophaa bahanii kophaa dhaabbatanii turanii bar. Namni tokko kan dubbatu namni tokkochi kan dubbatan jiru jedhe. Warri har'a qabaa gana dhiisaa jiru kun. Amma bar dubbii bakka kana jira. Dhugummaan bakka kana jira. Tan Oromiyaa keessaa tan waa'ee sabummaatis, waa'een Finfinneetis, waa'een afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'uutis kanumaan wal qabata. Gaafiin Oromoo guutuun waa'ee mirga namaa dhiibuutii miti. Gaafiin Oromoo hundi ati akkas hin ta'ini anatu ta'a miti. Yookiin ammoo ati kiyya kan akkas naa godhii kan namaa naa ta'ii kadhachuu miti akka isaanii san jechuudha. Aadaa kiyya fudhufannifadhuu deemi yookiin ammoo afaan kiyya dubbadhuumi. An ufii kiyya mirga kiyya itti fayyadamaadha. Gaafiin Oromoo hundinuu kanumaan wal qabata fakkeenyaaf. Biyya san keessatti wanni rakkoo guddaa ta'ee gaafii yeroo hedduu deebisaa dhabe kanumaan bire kanumaan wal qabata jechuudha. Tarii as keessatti wanni isin beekuu qabdan isaaniif siyaasa isaaniitiif isaanii waan wal qixxaaheef kana jechuu danda'u kana jedhanii hojiidhaan waan biraa xiqqashoo kanarraa maayisanii godhuu danda'u. Amma jechi kun ammoo jecha diriiraa homa hayyoonni garaagaraa jechaa jiranidha. Waanuma ammas abbootiin amantiis warri gartee waan kana gaafachaa jiru jechaa jiranidha jechuudha. Itti fufi መግለጫ እንኳን ይሄ ሁሉ ግርግር አንድ ሰው እንኳን ለምን ይደረጋል? እኛ ከፖለቲካ ነፃ ነን፣ እኛ አብረን ይኖርን ነን ብሎ ለመምከር እንኳን ጥረት አላደረገም። ለምን አሁን የሚል ጥያቄ ይነሳል። በአማራ ክልል በአማርኛ ነው ሰው የሚገለገለው አካናቦ በራሱ ቋንቋ ደቡብና ኦሮሚያ ሲሆን እንደዛ አይደለም የሚል ጥያቄ ይነሳል። ይሄን መንግስት በማዳፈን ማለፍ አይችልም። አማራ ክልልን አፋን አማራቲ ዋቅፈታ አፋን ኢሳቲን ጎዳታ አቦ አራ ቡና በሬዳ ዱጀሩፍ ታብቹ አብቹ ቡና በሬዳ ዱጀራ ናኖ አማራቲ አፋን ኢሳቲን ዋቅፈታ ትግራይ አካሲቲ ኮባ ኡፍ ባሴ ኮባ ላብሰታ dabuubii fi Oromiyaa irratti gaafa dhufu garuu yeroo dabuubii fi karaa Oromiyaatti dhufu maaliif akka iyyamu sirrii mitiidha. Dhugaan dhugaadha sobni soba kanuma wanti barbaachisu. Bari yaa jara keenya wanni kun waa'ee amantii qofaa miti. Dubbiin kun dubbii amantii qofaa miti. Dubbichi dubbii dhugummaati as keessatti waan isin hubachuu qabdan jechuun yookiin amma nam tokko fakkeenyaaf amma waa'een amantii sanii deebi'uu baate nan galchuu yookiin ammoo jedhamuu baate nan galchuu kanaa miti dubbichi. Amma fakkeenyaaf waa'ee amantiitti yoo wal qabanne waan dhiyoo gara waa'ee amantii muslimaatiin wal qabatee akkam akka jechaa turan ni yaadattu jechuudha.
Kennaaf warri amma wacaa jiru kun akkama akka jira turanni beekan. Wanni isin beekuu qabdan gaafiin Oromoo saa ta'u gaafiin amma fakkeenyaaf waa'ee amantii warri Ortodoksiidha bureeyyan kenna kan Oromoo kan dabu sabaa fi sablammoonni biraa warri uftaanee jiraanna warri yookiin ammoo nama ta'ii namaan hin jenne warri an uftaheen jiraadha warri namni biraa na haa ta'u hin jenne ana malee namni biraa hin jiraatin jechuun beekne kan ana qofa oliin ana qofa guddaan kajechuu hin beekne gaafachaa jiru kuni gaafima Oromoon gaafataa ture gaafima qeerroon Oromoo irratti qabsaawaa tureen waan wal fakkaatudha waanuma gosa tokkooti jechuudha Oromoon fakkeenyaaf biyya isaa keessatti afaan kiyyaan dubbadha afaan federaalaa haa ta'u afaan Oromoo yeroo jedhu Oromoon afaan nama biraa haa badu jechaa jiru amma jiruu fi jireenya biyya sanii keessatti anis Itoophiyaawiidha waan ta'eef afaan kiyyaaniin tajaajilamaadha achi keessatti afaan nama biraa haa badu hin jenne aadaan nama biraa haa badu aadaan kiyya qofti haa kabajamuu hin jenne Gaafin kiyya qoftiin haa fudhatamu kana biraa hin fudhatamin hin jenne kiyya akkasnaaf haa ta'udha kan biraallee gaafii isaa dhiyeeffatee deebisaa isaa argatuu danda'a jechuudha garuu as keessatti waan isin beekuu qabdan warra afaan kiyya malee afaan ka biraan jiru aadaan kiyya malee ka biraan jiru aadaa kiyya uffadhuuti akkasin nama ta'ii yoo aadaa kiyya uffatin ati namaa miti yoo gartee afaan kiyya dubbatin ati Itoophiyaawi miti ati Madagaskaarii dhuftee ati garba Hindiirraa dhuftee warra je'utu jira kanaafuu wanni amma waa'ee amantiidhaatis wal qabatee jechuudha wanni isin beekuu qabdan kanuma Oromoon gaafachaa jiruu fi gaafii biyyisan keessatti sabaa fi sablammoonni gaafata yoo bara akkanatti dhugummaadhaan kan deemamu taate akka amma fakkeenyaaf Dr. Abiy Ahmad akkama waa'ee amantii irratti dubbate kanatti ayyoo dhugaa feetan yeroo duraati viidiyoo ETV irratti dabru kan OBN irratti dabru kan Faanaa irratti dabru jechuudha ibsa haasawa paarlaamaa garaagaraa kanneen waggaa lama asii kana jechuudha dhageeffadhee xumuruun dhugaa dubbachuuf yeroo duraati jalqaba irraa garumaatiitti xumuree jechuudha maaliif waan faayidaa qabu waan bu'aa qabutu keessa jira dhugummatu keessa jira jechuudha kan si'aarsuu fa'atu keessa jira nama du'e irratti ashoofuufaa jechuudha nama ajjeefamaa jiru irratti ashoofuufaa jechuudha waan ati fakkeenyaaf yookiin ajjeechasanii furmaata ibsa akkasii kennu deeman jettee eeydu waan ati hidhaa dhaabuudhaaf ibsa kenna jettee eeydu waan gartee nagayaa waan qulqulluu irratti yeroo faallaa waan biraatiin wal qabsiisanii waan akkasii aarsuuf akka keessa jira waan ta'eef jechuudha kana keessa dhugummatu jira nama Oromiyaa keessatti Oromoon afaan kiyyaan kadhadha afaan kiyyaan waaqeffadha qe'ee kiyya keessatti qe'ee namaa dhaqaan jenne yookiin ammoo biyya san keessatti naannoo biraa keessatti illee yookiin naannoo Amaaraa naannoo Tigraayitti afaan kiyya kun achi dhaqee achitti haa waaqeffatamuun hin jenne fakkeenyaaf yeroo waan biraa irratti illee akkanuma beeke yeroo jedhametti ani an dhoorkuudhaaf hamilees hin qabu hin danda'uus seera mootummaarraa kennameedha yookiin ammoo higgi mangistiidha kan jedhuudha amma deebisaan ni kenna jechuudha kanuma gaafiin Oromoolee kanuma waa'ee mirga namaa dhiibuu miti jechuudha kanuma gaafa tokko dhugaan tunis dhiibamtee qabsoodhaan numu dhuftan Oromootu illee jechuudha kuni waan sirriidhaa gaafii amma gaafatamaa jiru waan amma ka'amaa jiru qulqullitti lafa jirtuudha wanni amma gartee Dr. Abiy Ahmad dubbate kun jechuudha kanaafuu yoo akkanumaan murtiis argatee jidduutti ka mootummaan araara fakkeenyaaf dhugaadha mootummaan waa'ee amantii keessan seenu ni jirama biyya san keessatti ammoo wanni gartee poolitikaa irraa bilisaa hin jiru wanni mootummaan keessan seenne hin jiru tahee akkasitti ifaa bilisatti keessa seenamuu baatu yoo akkasumatti akkuma manguddummaatitti lakki akkana kun waasiin seeratu kana hayyamaaf atis seeratu kana siif hayyamaa anama beekaatiin haganumarraa isin dhageeffachiise bakki ijoon bakka kana ji'eetiin mootummaan bifuma manguddummaati yoo akkasitti gartee kan godhu yoo taate furmaata guddaadha waan sirriiti kuni waan sirriiti jechuudha akkanumatti ija cufatanii gaafa nama ajjeesullee badhaadhinaa gaafa nama hidhanis badhaadhinaa gaafa gartee lakki mirgan qabdanii waa'ee mirga irratti dubbatamullee badhaadhinaa nama tokko gartee waa'ee siyaasaatiin hidhamee fakkeenyaaf namni hayyuun garagaraa aktiivistiin adda addaa paartii adda addaa keessa kan hojjetu siyaasaan hidhamee yeroo yerutti badhaadhinaa warra biyya jeeqee wayyaanee waliin dalagaa akkasii ati waliin jettu ati waliin sirbitu sana osoo hin tahin dhugaan dhugaadha sobni sobaa jenneeti akkasitti dhugaadhaan dubbannaa jechuudha nuti. Angaruu fi kiyya akkasi dhugaan dhugaadha sobni soba jenneeti akkasitti dubbachuu danda'uu qabnaa jechuudha kanaafuu kuni waan sirriiti wanni ibsi har'a kenname kun homa dhugaan lafa jiru waanuma gaafatamaa ture waanuma godhamuu qabuudha waanuma gartee akkuma abbichuun jedhe kana waanuma seeraan lafa kaahameedha kana jechuun gaafiin hundi isaatu akkanuma tartiiba qabate jechuuf yaame ankaarraa kana qofa irratti kan hin jechaa jiru kana dhibbatti waan sirriiti jedheetiin deeggaraan akka nama tokkootitti an Abduu Moobaala Biraay hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa tura.